Keeninaan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. Cophaa surrii. Abdiin maali? Kutaa tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota sagantaa teenyaa tun qophii copha surriiti kan isiniif qopheesse Abdul Jawad Ibrahimiin, kan isiniif dhiyeessaa jiru ammoo Birraa Amiyyuuyeetiin. Har'a wanti harkaa isiniif qabnu abdii irratti xiyyeeffatti. Abdiin maali? Quraanaa fi hadiisaan akkasumas akka hawaasa keenyaatti bakki isin qabdu eessa? Qoodni abdiin jiruu teenya keessatti gumaachitu faayidaan isii maali? Miidhaan abdii murachuun fiddoo quba qabdu? Kanneen hunda wajjin xiinxallaa gurra qalbii qaawuun nu caqasa. Kitaabni Rabbii kan buufameef anbiyoonni kan ergamaniif abdachiisuu fi akeekkachiisuuf akka ta'e mirkanam. Bashiiran wa naziiraa jedhee Rabbiin Qur'aanaan nuuf himam. Jannataan gammachiisanii azaabaan nuuf dinniinu. Ilmi namaa jiruu sirnaa jiraachuudhaaf waan abdatuu fi waan sodaatu qabaachuun dirqamam. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa abdii murachuu akka hin qabne Qur'aana isaatiin nuuf mirkaneessa. Suuraa Yuusuf ayata 87 irratti Nabi Yaaqub ilmaan isaatiin akkana jedha: yaa ilmaan koo deemaatii Yuusufii fi obboleessa isaa barbaada. Tola Rabbii irraa garaan kutatina. Mu'minni abdii muratu yoo warra kaafiraa taate malee jechuun ilmaan isaa gorsaa ture. Makmaaksa Oromoo keessattis kan harkatan irra kan abdatanii wayyaa jechuun boruu al abdachiisu. Yeroo garii ammoo sissiqaa goobanti jechuudhaan daranaa wal amansiisu. Walumaa galattuu abdiin ilma namaatiif bakka guddaa qabdi. Waan gaarii fuulduratti kajeellu tan amma harkaan qabneef waan hamtuuf irraa sodaannu tan boru jalaa bahuu feenu arruma irraa maganfachuuf hegeree abdachuun murteessaadha. Maaliif isinif fakkaate? Milkii jechuun waan dhawataan as deemtu malee waanuma ogguu hawwine sanitti gonfannu miti. Sadoo fi qananii dhuunfannee ittiin bu'aaruu teenyuuf jiruu ammaan tana harkaan hojjechaa jirtu tana balfuu fi balaaleeffachuu dhiisne badhaadhina boru dhufee nu gammachiisuuf taa'u san Rabbi irraa abdachuun waan barbaachisaadha. Abdiin baajata hiyyeessaati kan Rabbiin rahmata isaatiin mu'mintootaaf ramadu. Hubadhaa, abdiin dura isan barbaachistuu jechuu keenya miti. Hundaa wal hiyyeessaaf fardiidhaa jechaa jirra malee maaliif isinif fakkaate? Xiishi isaa maallaqa waan hin qabneef qalbiin isaa abdii irraa qullachuun qabdu. Abdiin riqicha galaana jireenyaa gubbatti if eeggannoo jaarratanii. Abdiin gulukoosii dhiyana hanga guyyaa milkii dhufuu soorachaa eeggatanii. Abdiin humna enerjii hamilee tan fuulduratti ittiin tarkaanfatanii. Abdiin dooniidha tan dambalii rakkoo jiisanii garba yaadaa gubbaa ittiin yabalanii. Abdiin khasha takkaa husbaaxam hanga irba dhangaa dhandhamaa eeggatanii. Abdiin gaaddisa dahoo rooba fitinaa fi aduu gidiraarraa jala baqatanii. Abdiin qoricha dawaa da'awaa fi daa'iitiin. Qorsa hamilee cabxe qoqqooybee namaaf suphu. Kiniina sammuu jeeqamte tasgabbeessu. Gaachana adawwii teessirraa ittisu. Badhaasa dadhabbii si irraanfachiisu. Abdiin caayaa hara nama galfachiisu. Abdiin afachiistuu takkaahuu sabbarsiistuu lubbuu shororkoyteeti. Sabachiiftuu imaana gatantareeti. Abdiin abdachiistuu yaadachiistuu Rabbii si uumeeti. Obboleeyyan kiyya qaalii, balaa abdii murachuun fidduu muraasa isiniif himnee qophii teenya irraa golabuu barbaanne. Namni abdii murate dhibeelee kanneeniif saaxilamuu danda'a. Wanti hamaan inni mudatu keessaa haraam nyaatee haraam dhugam, firee isaa dagatee diina jala fiigam, akkasumas bakka isaan hin malle dhaabbatu waan isarraa hin tolle dubbatam. Kana malees waan muslima irraan fakkaanne cubbuu hojjetam, dhibdee talisummaatiif saaxilamam. Namni abdii murate dantaa ifiin beeku masluufummaadhaan marfamam. Osoo hin qormaatamin kufee, osoo hin dorgomin moohamam. Walumaa galattuu abdiin haadha mul'ataati tan harka qabdee daandii kaayyoo teetii irra siin deemtu. Abdiin si'eessituu seexaa, mirqaansituu hamilee, kabsachiistuu qalbii, fageessituu gaabbii, dhiyeessituu tasgabbii yoo jenneen ittiin xiqqaatu. Waarsituun nagayaa fi jaalalaa, haati kajeellaa moolaa abdiidha.
dhaleen hin dhumne galaan hin qammanne rabbii tokkicha qofa abdachuu ta'uu beeyne yaa aboo akka abdiin muranne arraaf hangana walit dhaammanne waan hafe torbaan walit deebi'uudhaaf baallamanne sanuu inshaa Allah rabbuma abdanne arraaf wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nageetti isinin jenne. Kanko ya bagara lafa araburulle abdin tosi kofa kan si bakati kufi wahi hafa asibelhus akhiratu kufa asibelhus akhiratu kufa.